Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App barnoota haalaan bareedaa ta'e kan namni hundi beekuu qabu takka isinii qabadhee dhufee jira. WhatsApp waan haaraa takka nu qabatee dhufee jira. Akkuma Imo fi Telegram adda addaa aada account kan jedhu WhatsApp dhuma app dhuma WhatsApp tokko irratti WhatsApp chaanalii lama sadii fayyadamuu dandeenya. Kan waliin ilaallu taha egaan barnoota baay'ee obboleeyyan baay'een chaanalii kana jalatti comment jalatti nagaafataa jiru. Barnoota baay'ee kan isin argachuu dandeessan bal'inaan chaanalii kiyya jala seenuudhaan mata duree playlistii jala yoo seentan barnoonni hundinuu adda addatti hidhamanii jiru achi jala argachuu dandeessu. Isiniin jecha egaan wanni haaraa WhatsAppiin nu baase kun maalinni isa jedhu irratti darbinaa jechuudha. WhatsAppiin akkuma Telegramii akkuma Imo faa jechuudha. Aappii WhatsAppii tokko irratti WhatsAppii lama sadii fayyadamuu dandeenya jechuudha. Switch godhaa lakkoofsa lama sadiin irratti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun aappii WhatsAppii lama sadii isiniin barbaachisu jechuudha. Switch godhaatuma irratti fayyadamtuu jechuudha. Lakkoofsa lama sadiin aappii WhatsAppii tokko irratti. Yeroo nuti asirra seennu haala kanaan nu baasaga tuqaan sadii gubbaa jirti. Tuqaa sadan gubbaa jirtu tuquudhaan wanni haaraan kun akkamitti akka itti fayyadamnu seetingii irra seenuudhaan waliin ilaallaa jechuudha. Tuqaa sadan tuquudhaan seetingii WhatsAppii irra seenuudhaan gara fuula duraa deemnaa haala kanaan nu baasa. Haala kanaan yeroo nu baasu mata duree kanarratti bakki xiyyi gad agarsiiftu yookaan immoo aadka jettu kun ni jirti. Xiyyattii gad agarsiiftu xumura irraa jechuudha. Bakka baarkoodii osoo hin ta'in as koornaa irra sarchiisan jala bakka xiyya gadi agarsiiftu tokko argina. Xiyya kanarra tuquudhaan WhatsAppii lammaffaa lakkoofsa biraatiin ammallee WhatsAppii dhuma kanarratti ida'achuu dandeenya jechuudha. Xiyya gadi garagaltee jirtu kana irra tuqanna. Xiyyattii gadi garagaltee jirtu yeroo tuqannu WhatsAppii keenya duraatii fi lakkoofsa isaa akkasuma maqaa keenya fidee nuu baasa. Jala isaatti immoo add account ka jedhu ida'uudhaan fidee nuuf ka'a. Kun egaa duraan hin qabu ture amma haaraa eegalee jira. Waan baay'ee bareedaadha akka itti fayyadamnu sirriitti isinitti agarsiisa. Add account ka jedhu kana tuqnaa jechuudha. WhatsAppii keessan duraanii irratti rakkinni fidu tokko hin jiru. Add account tuqna switch godhatuma jijjiira WhatsAppii tokko gara kaanii deema asuma irratti itti fayyadamna jechuudha. Kanaafuu add account tuqne gara fuula duraa deemuudhaan lakkoofsa biraa irratti galchina jechuudha. Lakkoofsa kabiraa irratti idaana add account erga tuqne booda ni eegna haga inni gara fuula duraan nu dabarsutti jechuudha. Add account tuqne gara fuula duraa yeroo deemnu akkuma nama WhatsAppii haaraa banatutti duubatti nu deebisee garaagarummaan isaa akka lakkoofsa biraa itti idaa jiru add an account nuun jedha. Add an account nuun jedha. Add account yeroo nuun jedhu jalatti agree and continue ka jedhutu jalarratti arganna. Agree and continue ka jedhu tuquudhaan ammallee gara fuula ittaanutti darbinaa jechuudha. Agree and continue. Agree and continue yeroo tuqannee deemnu lakkoofsa bilbilaa akka itti galfannu nu gaafata. Interphone number nuun jedha. Lakkoofsa bilbilaa sana itti galfanna kabiraa jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa haaraa kan WhatsApp ittiin fayyadamuu barbaannu biyya barbaadan itti galchuu dandeessu. Koodii isin gaafata koodii itti galchuun dirqama jechuudha. Lakkoofsa sana itti galchuudhaan next tuqanna. Next tuqachuudhaan gara koodii inni nu erguutti darbinaa jechuudha. Next yeroo tuqne akka lakkoofsicha confirm nu goonu nu godha. Yes fi edit jira. Yes tuqanna yeroo yes tuqanne koodii digitii 6 nuuf ergaa jechuudha lakkoofsa keenya irratti. Amma WhatsAppii dhuma aappii WhatsAppii tokko irratti WhatsAppii lammaffaa banataa jirraa jechuudha. Aappii dhuma tokko irratti kan isin kara gootanuu jechuudha. Lakkoofsa digitii 6 gara meeseejiitiin nuuf erga lakkoofsa sana itti galchine eegna jechuudha. Haga inni verify godhee gara fuula duraan nu dabarsu verify godhee jira. Looking for backup nuun jira. Backup irra nu dabarsuudhaan maqaa itti katabannee gara fuula duraa deemne WhatsAppii lammaffaan nuuf banamaa jechuudha. Asitti profaayilii yoo barbaadan profaayilii itti galfachuu dandeessu akkasuma maqaa itti barreeffanna. Sanaan booda next tuquudhaan gara fuula ittaanutti darbina. Kallattiidhumaan eessa nu geessa gara WhatsAppiitti nu dabarsaa jechuudha. Adding account lammaffaa kara ittiin chaatii goonu yookaan namaan ittiin wal qunnamnu WhatsAppiidhuma aappiidhuma WhatsAppii tokko irratti lammaffaa godhataa jirra jechuudha. Gara fuula duraan nu dabarsa. Haala kanaan amma WhatsAppii akka haaraatti lammaffaa banannee jechuudha. Haala kamii wal jijjiirra isa duraatiin isa jedhummoo waliin haa ilaallu jechuudha. Send chaatiidhuma tuquudhaan jala sana salphaadhumatti chaatii nama haaraadhaa barreessuu dandeenya. Wal jijjiirree fayyadamuudhaaf tuqaa sadii gubbaa jira. Amma gara seetingii deemuun nurraan eegamu kanaan booda WhatsAppii irra seenna. WhatsAppii irra erga seennee booda tuqaa sadii gubbaa jiru irra tuquudhaan switch ka jedhu dhufee itti ida'ama. Switch ka jedhu seetingii itti aanee xumura irratti dhufee nu dabalama. Switch irra tuyna. Yeroo nuti switch ka jedhu kana irra tuyne WhatsAppii keenya isa kaanitti nuuf deebihaa jechuudha. Switch dhuma tuqaa
yoo barbaadda yeroo wal fakkaataa ta'e switch godha asiinis fayyadamaa achiinis fayyadamuu dandeessu switch godha yeroo switch tuine gara WhatsApp keenya isa duraanitti nu deebisaa jechuudha. Ammallee yoo gara kaan deemuu barbaanne ammas tuqaaluma sadii tuineetuma yeroo tokko itti galfannee jirra switchiin nuuf banamee jira switch ka jedhu kana tuqnaa jechuudha. Yeroo nuti switch tuine gara WhatsApp lammaffaa nu geessaa jechuudha. Asuma irratti wal jijjiira itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Tuqaaluma sadan tuqa walitti deddeebifnaa jechuudha. Switch account yeroo tuine gara WhatsApp tokkotti yeroo nuti switch tuine ammallee gara WhatsApp isa kaanitti nu dabarsaa jechuudha. Haala salphaa ta'een haala kanaan aappii WhatsApp tokko irratti WhatsApp channel 2-3 irratti fayyadamuu dandeessuun isin jira. Barnoonni keenyas kana fakkaata akkasiin irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii.